jalqabarratti hangafoota oduu guyyaa irraatiin qabanneen dhiyaanna. Oduu ammee amma nu ga'een waraanni US Siiriyaa keessatti gaggeessaa Daa'ishee ajjeese. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi gaggeessaa olaanaa Daa'ishee Siiriyaa keessatti guyyaa jimaataatti haleellaa irratti ajjeese. Akkasumas ilmaan isaa lama ta'an Daa'ishee waliin kan wal qabatan akka jedhanitti ragaan koomaandota giddu galeessaa Ameerikaarraa argame CNN gabaaseera. Itoophiyaatti poolisiin Affaar fuula feesbuukaa durii erga aangoon isaa hin eegamne booda akkaataa itti to'annaa jala oolchetti fuula haaraa baneera. Hamaas waraanni kun bara baraan akka xumuramu mirkaneessuu dabalatee gaafilee haaraa dhiyeessuudhaan dhiyeenyatti dhiyaatee fi deebii kenneera. Jijjiiramni kun wanta kanaan dura walii galtee godhame kan caalu ta'uu isaarrayyuu yeroo ammaa aangawoonni Israa'el gama jiru jedhame. Ashama harka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin amma balbaloo mi'ootu guyyaa irraatiif qabannetti ceenaa wajjin turam. Waraanni US Siiriyaa keessatti gaggeessaa Daa'ishee ajjeese. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi gaggeessaa olaanaa Daa'ishee Siiriyaa keessatti guyyaa jimaataatti haleellaa irratti ajjeese. Akkasumas ilmaan isaa lama ta'an Daa'ishee waliin kan wal qabatan akka jedhanitti ragaan koomaandota giddu galeessaa Ameerikaa irraa argame CNN gabaaseera. Hoogganaan olaanaa dhiyaa Zambaa Musliim Al-Hardaanis ta'ee ilmaan isaa gurguddoo lama Abdallaa Diyaal Hardaanii fi Abdii Al-Rahmaan Diyaa Zawaabal Hordaaniin humnoota US fi dhaabichaaf akkasumas mootummaan haaraan Siiriyaa irratti sodaa akka uuman ibsa. Sentee koomenti himameera. Ijoolleen sadii fi dubartoonni sadan bakka sana turan miidhamuu hin dandeenye. Ragicha ilaalchisee odeeffannoo dabalataa muraasa arganneerra. Wantoota shororkeessitoonni Daa'ish bakka hojjetan hundatti hin dhiisne hordofuu keenya itti fufna. Ajaja Sinteekoom Jeneraal Erki Kurilinaan ibsa kana keessatti dubbateera. Warri shororkeessitoota Daa'ish ta'an bakka rafan, bakka hojjetan fi iddoo dhokatanitti nageenya hin qaban jedhan. Itoophiyaatti poolisiin Affaar fuula feesbuukii durii erga aangoon isaa hin eegamne booda akkaataa itti to'annaa jala oolchetti fuula haaraa baneera. Komishiiniin poolisii mootummaa naannoo Affaar akkaataa kanaan duri itti fayyadamaa hin hayyamnee fi hojjetaa turee fi poolisiin odeeffannoo sobaa babal'isuutiin himatame hordofuun fuula feesbuukaa haaraa baneera. Komishiinar Bilzii Ahmedii raayyaa ittisaa biyyattii jimaatatti akka himanitti namni itti gaafatamaa ta'e Adam isa duraanii itti aanaan daayireektera komishinii koreen keessa ture kan yeroo ammaa yakka raawwateef barbaadamuudha. Akka komishinerichi jedhanitti Jamaan yaada yookiin gocha dhaabbatichaa kan hin calaqqisiisne odeeffannoo dogongorsuu babal'isuuf fuula feesbuukii kanaan dura jiru fayyadamee ture. Walitti bu'iinsi kun ibsa akeekkachiisaa adoolessa 23tti fuula feesbuukaa duraanii komishinii poolisii Affaar irratti baase hordofuun kan ka'e. Kunis yeroo maxxanfamutti ergaa biraa beeksise. Kutaan inni jalqabaa paartii badhaadhinaa aangoo irra jiru lafa Affaar hawaasa isaaf dabarsuuf walqunnamuun himate. Naannoo Affaarii kaayyoo waraanaa fayyadamuuf tattaaffii godhamee balaaleffateera. Mootummaan federaalaa qabeenya naannichaa akka fayyadamu walitti bu'iinsa saboota gidduutti babal'isuu fi gareewwan fedhii Affaar irratti diinota ta'an deeggaruu isaas qeeqe. Poolisiin naannichaa yeroo ammaa kana kan ganeef fuula kun hojjetaa duraa baqataa ta'een to'atamaa jiraachuu isaa dubbateera. Dhimma kana furuuf poolisiin naannoo Affaar fuula sana deebisanii argachuu akka yaalan kan himan yoo ta'u, maqaa qeerroo poolisii Affaar jedhuun afaan Amaaraa fi Ingiliffaatiin fuula haaraa bananiiru.
Komishinerichi poolisiin federaalaa fi qaamota dhimmi ilaallatu biroo waliin qindoominaan haala kana to'achuuf kan hojjetu ta'uu eeraniiru. Akkasumas odeeffannoo mirkaneeffame argachuuf fuula haaraa hordofuu fi odeeffannoon dogongoraa gamasanii akka babal'ataa beekanii akka irraa qusatan gaafataniiru. Oduu xumuraaf qabanneen Hamaas waraanni kun bara baraan akka xumuramu mirkaneessuu dabalatee gaafilee haaraa dhiyeessuudhaan dhiyeenyatti dhiyaatee fi deebii kenneera. Jijjiiramni kun wanta kanaan dura waliigaltee godhame kana caalu ta'uu isaarrayyuu yeroo ammaa aangawoonni Israa'el gamaggamaa jiru. Waajirri muummee ministeera Netanyahuun waliigalteen kamiyyuu duukaa buutota guutumaan guututti deebisuu fi Hamaas dandeettii shororkeessummaa haaromsuu akka hin dandeenye hubachiise. Walitti buutonni Gibxii fi Qatarii badii kana hir'isuuf hojjechaa kan jiran yoo ta'u, US ergamtuun Steve Witkoff dhiyeenya isaaniitti maxxanfamee eeggachaa jiru. Israa'el haala nageenya ishee irratti waliigaluu akka hin dandeenye cimsite. Oduuf odeeffannoon irraaf qabanne kanuma hanga oduu biraa qabadhee dhiyaadhutti nagaatti.